Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu. Maal jechuudha? Gaabbii galuun dura gara gaabbiitti dhufuun dura maalummaa gaabbii fi hiika gaabbii. Akkas jechuun afaan Gi'iziitiin nissahaa jedhama. Afaan namoonni gara qalbii diddiirrannaa yookiin gara waaqayyootti deebi'utti waamamu. Waamitiif gaabbii galama. Kakuu haaraatti immoo kan jiran keessumaa abbooliin turan akkamitti gaabbaa turanii gara waaqayyootti deebi'aa turan kan jiru. Kanaafi garaa Bataskaanni keenya baroota 3 yookaan immoo seeronni kan keessatti dhala namaatiif lallabamuu kan jalqabee eessaa kaates nissaa gabu gaabbii barsiisisaa jalqabaa. Yeroo kam gallaa yoom gallaa kan jedhu irratti immoo mee namoonni kana beekna laata? Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna አሜን። Waaqayyoon kan jaalatan waaqayyoos isiniin kan jaalatu maatiiwwan waaqayyoo hordoftoonni chaanaalii keenyaa Wangeelii Tuubii biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya alaa kutaa biyyoota garaagaraatti argamtan akkasumas kabajamoo abbaa keenya akkam jirtu akkam yoo nageessani akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha gaamaatiiwwan waaqayyoo guyyaa har'aa kana barsiisaa faarfataa keessummaa tokko ni qabna. Isaanis jalqaba irratti maqaa isaanii nu beeksisu kallattumaan gara isaaniitti isin dabarsa. Waaqayyoon hunda keenya duukaa akka ta'u waaqayyoon akka nu barsiisu fedhaaf jaalasaa nuuf haa ta'u gara isaaniitti isin dabarsa. Tolee galatooma. Maqaan koo barsiisaa Luba Girmaa Imaanaan jedhama. Kanan tajaajilu biyya lallabaa lixa shawaatti aanaa Walmaraa mana kiristiyaanaa Dabra Edoom Qulqullaa Gabreelii Kaatedraalii Hoolataati. Eshi guddaa galatoomaa abbaa keenya barsiisaa faarfataa Luba Girmaa Imaanaa jedhamu yeroo ammaa kana mana amantaa tajaajila wangeelaatiin akkasumas faaruudhaanis akkasumas immoo sirna qulqulleessaa afaan Amaariffaan Gi'iziidhaanis Oromiffaanis tajaajilaa kan jiranii fi dhugumatti kennaan isaa kan isaaniif baay'eetedha yeroo ammaa kana egaa abbaa keenyarraa akkuma dhageenye lafa hojii isaanii fi ga'ee hojii isaanii nutti himanii jiru. Guyyaa har'aa kana maal irratti ilaallaa? Dhimmoota gaabbii irratti keessumaa gaabbii jechuun maal jechuudha? Gaabbiitiin wal qabatee immoo yaada ka'u irratti guyyaa har'aa kana ibsa guddaa yookiin immoo barumsa guddaa nu laatu. Waaqayyoon nu gidduutti argamee nu haa barsiisu, waaqayyoon hunduma keenya nu haa gorsu, abbaa keenyaanis baga nagaatiin dhuftan jechuu barbaanna miseensa chaanaalii keenya Wangeelii Tuubiitiin. Baga nagaan eegdan anaa dhufu. Kanatti aansuudhaan egaa abbaan keenya guyyaa har'aa kana namoonni baay'een waa'ee gaabbii irratti dhuunfaadhaanis na gaafachaa turtaniittu. Akkuma kana bilbilas bilbiltanii karaa waatsaappis karaa Wangeelii Tuubii irrattis nu gaafachaa turtanii. Yeroo baay'ee egaa abbooliin mana amantaa nama tokko nama lama biti. Beekumsi namaas immoo hundi wal qixa miti waan ta'eedhaaf guyyaa har'aa kana keessa keessanii gaaffii ka'aa turee fi namoonni baay'een gaaffii gaafatan. Keessumaa gaabbiin maalidha? Gaabbii akkamitti gallaa? Gaabbii yoom gallaa? Eenyu biratti gallaa? Heerri gaabbii maalidha kan jedhu walitiin ni ilaallaa. Hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenyaa sabiskiraayibii laayif sheerii gochuu hin dagatinaa nu hordofaa isiniin jenna. Kallattumaan gaaffii tokko abbaa keenya ni gaafannaa. Innis jalqaba irratti gaabbii jechuun maal jechuudha? Gaabbii galuun dura gara gaabbiitti dhufuun dura maalummaa gaabbii fi hiika gaabbii beekuun barbaachisaa waan ta'eedhaaf gaabbii jechuun maal jechuudha abbaa keenya? Tolee gaaffii fi mata duree bareedaadha. Dhimma murteessaadhas. Gaabbii jechuun jechaaf jechaan yookiin immoo akka dikshineerii yookiin immoo hiika jechootaatti gaafa deebiitti ilaannu gaabbuu jechuudha. Akkas jechuun afaan Gi'iziitiin nissahaa jedhama. Afaan Amaariffaatti matsatsat jedhamu tsatsat jedhama. Gaabbuu jechuudha. Gaabbuu hiika jechootaa yookiin immoo hiika galmee jechootaatiin dikshineeriin gaafa ilaallu kana jechuudha. Gara
akka hiika mana kiristiyaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yookaan immoo hiika kitaaba qulqulluun gaafa ilaallu deebi'uu gara waaqootti deebi'uu jechuudha. Mammalas ማለት ነው. Deebi'uu jechaadha. Kanaaf gaabbii jechuun maalummaasii fi hiikoo isaa gaafa ilaallu kitaabni qulqulluun ni lallabama. Tajaajilli mana kiristiyaanaaf tajaajilli afuurawaan hundumtuu ni geggeeffama. Keessumaa kaayyoon kitaaba qulqulluu lallaba kitaaba qulqulluu kaayyoon tajaajilaa galmi isaa gaabbiidha. Gaabbii yookaan deebi'uu jechuudha. Kana gaafa ilaallu gaabbiin gara waaqootti deebi'uu yookiin deebi'uu hiika jedhu qalbii jijjiirrachuu hiika jedhu erga qabaatee eessaa eessatti deebina? Maalirraa gara kamitti deebina? Kan jedhu gaafa ilaallu hiikoonsaa gara waaqootti deebi'uu erga ta'ee namni gaabbiin isaaf barbaachisu yookiin immoo namni gaabbiin itti lallabamu deebi'uun kan itti lallabamu Waaqayyo irraa galagalee ture jechaadha. Waaqayyo irraa immoo namoonni kan ittiin galagalan yookiin kan itti deebi'an giddugaleessa kan godhannu seera Waaqayyoodha. Seera Waaqayyoo irraa namoonni deebi'anii irraa fagaatanii waan turaniif, seera Waaqayyoo irraa ba'anii waan turaniif, seera Waaqayyootiin ala jiraatanii waan turaniif namoonni gara gaabbiitti waamamu. Namoonni gara qalbii diddiirrannaa yookiin gara Waaqayyootti deebi'utti waamamu. Waamicha kana gaabbiidhaan kan waamamnu seera Waaqayyoo keessaa baanee gara seera Waaqayyootti waamamna. Seera Waaqayyoo keessaa ba'uun immoo cubbamaa nama jechisiisa. Namni jireenya cubbuu jiraachaa jiru cubbuu jechuun seera Waaqayyootiin godhi kan jedhame gochuu dhiisuu, seera Waaqayyootiin immoo hin godhin kan jedhame faallaa isaa gochuu waan ta'eef seera Waaqayyoo keessatti sassaabamu gara Waaqayyootti deebi'uu jechuudha. Kanaaf gaabbiin walumaa gala hiikoon jechootaan yookiin hiika galmee jechootaatiin gaafa deebiitti ilaannu gaabbuu waan kaleessa godhanitti gaabbuu afaan Amaariffaatiin tsatsat jedheera. Afaan Giziitiin nissaa jechuudha. Afaan Oromiffaatiin gaabbii yookiin immoo qalbii jijjiirrachuu jechuudha. Gara hiikoo kitaaba qulqulluutiin afuurawaatiin gaafa ilaallu immoo gara waaqootti deebi'uu jechuudha. Guddaa galatoomaa abbaa keenya. Egaa asirratti amma hunduma dursaa gaabbii galuudhaan duras waa'ee gaabbii dubbachuudhaan duras hiika isaa beekuudha. Namni yoo hiika isaa beekedha gaabbiis galuu kan danda'u. Kanan ta'u taanaan calliseedhuma namni waa'ee gaabbii dhaga'a malee gaabbiin akkamitti akka galamu hiikaan isaa maalidha, faayidaa hiikaa gaabbii maalidha kan jedhu namoonni baay'een keenya hin beeknu. Mee asirratti abbaa keenya kana faana kan isin nu deebisuu barbaaddanii kakuu moofaa keessa kan turan abbooliin gaabbii galaa turan immoo galaa hin turre. Galaa turan yoo ta'e gaabbiin kakuu moofaa keessa dhimma maaliitiif gaabbii galama? Kakuu haaraatti immoo kan jiran keessumaa abbooliin turan akkamitti gaabbaa turanii gara Waaqayyootti deebi'aa turan kan jiru. Kanaafi garaagartummaan kakuu moofaa keessa gaabbii kakuu moofaa fi kakuu haaraa maalidha? Asirratti barsiisaan keenya faarfataa barsiisaa Luba Girmaa Immaanaa yaada isaanii nu kennu jechaadha. Tole, waa'ee gaabbii mata duree erga godhanne walumaa gala dhimma gaabbii bal'inaaf ilaaluudhaaf iccitii yookaan immoo dhoksaa jenna. Iccitii mana kiristiyaanaa torban keessaa dhoksaa yookaan iccitii isa tokkodha. Gaabbii yookaan immoo qalbii jijjiirrannaa mata dureen jedhu. Kanaaf gaabbiin kitaaba qulqulluudhaan maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Kakuu sadii qabna yookaan dhiifama. Bara sadii seera sadii dabarsite bataskaanni keenya baroota sadii yookaan immoo seeronni kan keessatti namoonni ittiin turan bara sadii ture. Inni jalqabaa bara seera laphee, inni lammaffaan bara oriitii yookiin immoo bara kakuu moofaa, inni sadaffaan bara wangeelaa yookiin immoo bara kakuu haaraa yookiin seera wangeelaa jedhannee kan barannudha waan ta'eef kitaaba qulqulluudhaan gaabbii gaafa ilaallu gaabbiin dhala namaatiif lallabamuu kan jalqabee eessaa kaates gaafa fudhannee ilaallu namoonni seera Waaqayyoo giddu galeessa godhan waan ta'eef namoonni seera Waaqayyootiin jiraachuu erga didanii kaasee abbaa keenya Addaamiif harmee keenya Hewaan irraa kaasee gaabbiin lallabni gaabbii lallabamuu jalqabe. Namoonni gara gaabbiitti yookiin gara Waaqayyootti akka deebi'aniif dugda isaanii Waaqayyootti waan agarsiisaniif Waaqayyo irraa waan galagalaniif seera Waaqayyoo irraa ba'anii balleessitoota warra cubbuu hojjetan cubbamoota jedhamanii waan waamaniif seera Waaqayyootti dacha'anii gara Waaqayyootti deebi'anii qulqullina isaaniitiin kabajaan seera Waaqayyootiin akka jiraataniif gaabbiin namoota hundumaaf barbaachisaa waan ta'eef gara gaabbiitti namoonni waamamaa turani. Kanaaf fakkeenyaaf jalqaba Addaamirraa kaasnee abbootii jalqabaa dagaagga abbaatot jedhamu kitaaba qulqulluu keessatti abbootii
qaqqajeeloo gurguddoo ga'eessota kan jedhaman kanneen akka Abrahaam fa'aa seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa jalqabarraa kaasnee gaafa ilaallu biyyi Kaliidotaa biyya Waaqayyo wajjin wal lole biyya Waaqayyo hin barbaanne waan ta'eef Looxi faana maatii isaa fudhate Abrahaam biyya abbaa isaa keessaa akka ba'u godhameera. Inni kan biraan bara Nohitti namoonni Waaqayyo wajjin waan wal lolaniif uumamni jalqaba hundumtuu badanii markabaan yookiin doonii keessatti Nohi doonii toshee sanyiin jalqabaa akka hin banneef dooniidhaan akka lubbuu namoota hambisu godhamee lubbuu 8 hafame kormaaf dhalaa yookaan immoo dhiiraaf dubara akka jennu koorniyaa isaaniitiin hafanii kun namoonni jalqaba baduu fi sababa kan taasise cubbuudha. Seera Waaqoo keessaa bahuudha. Kanaaf namoonni gara Waaqootti akka dhufaniif gaabbii akka galaniif bara sanaa kaaseeti lallabii taasifamaa ture. Barnoonni gaabbii lallabni gaabbii keessumaa lallabaa wajjin wal qabatuuf lallabii kan lallabuun jalqaba hangafa ergamootaatiin qulqulluu Gabri'eelidha. Lammaffaa irratti dhala namaatiin Nohin kan lallabe waan ta'eef gaabbiin namoota kanaan lallabamaa ture. Keessumaa namoonni jalqabaa bara kakuu duraa keessa yoo fudhannee ilaalle gara kakuu moofaa keessa fudhannee yoo ilaalle raajii Hizqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 30 kaasnee hanga 33tti gaafa dhannee dubbinnu tamalasunnaa bahiyootu nuru namoonni du'anii turani. Seera Waaqayyooti ala ba'uun du'uudha. Waaqayyo irraa galagaluun du'uudha. Seera Waaqoo cabsuun du'uudha waan ta'eef jiraachuun namootaaf waan barbaachisuuf namoonni gaabbiidhaan yookiin lallaba wangeelaatiin gara jiraachuutti waamaman. Kanaaf bara sana keessa nishaa gubu gaabbii galaa jedhamanii raajota gurguddaaf xixiqqoodhaan raajota gurguddaa Isaayyaas, Daani'eel, Ermiyaasiif Hizqeel fa'iin akkasuma raajota xixiqqoo kanneen akka Yoonaas namoonni Nanawweellee du'anii waan jiraniif Waaqayyo irraa galagalanii waan turaniif gaabbiidhaan lallabamaa turan gara Waaqayyootti akka deebi'aniif kan dhaga'an jiru kan hin dhageenye jiru. Kan deebi'an jiru kan hin deebine jiru sana yeroo biraa ilaaluu dandeenya. Kanaaf kakuu moofaa keessa lallabni kitaaba qulqulluu bara yaada lapheen namoonni wangeela otoo hin barreeffamin bulaa turan bara Nohifaa akkasittiin tajaajilamaa turanii bara kakuu haaraa keessa bara wangeelaa gaafa dhufnu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ilma abbaa ilma Maariyaamii fi fooniin hangafa kan ta'e qulqullaan Yohaannis lallabisaa jalqabaa wangeela Maatewos boqonnaa 3 yoo ilaalle wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 15 gaafa bannee ilaallu nishaa gubu gaabbii barsiisisaa jalqabaa gaabbii galaa cubburraa deebi'aa gara Waaqayyootti deebi'aa jedhee bayitaawii yookaan qofaa kan jiraatu Waaqayyoof qofaa of kan godhe gaa'ila kan dhiise abbaa faadhasaa kan dhiise qulqullaa Yohaannis cuuphaan ilmi lubicha Zakkaariyaasiif qulqulleettii Elsaabeet Kiristoosiif tajaajilaan akka fooniitti zamana siggaa yookiin immoo bara foon uffachuutti hangafa kan ta'e qulqullaa Yohaannis gaafa bosona keessaa gadaamii yookiin immoo kawaalaa keessaa gaafa ba'ee dhufu gama Yordaanositti bamaa'idota Yordaanos gama Yordaanositti gaabbii galaa jedhee barsiisaa ture jedha. Yeroo inni barsiisaa ture kanatti namoonni ሰዎች ኃጢአታቸውን እየተናዘዙ በዮሐንስ እጅ ይጠመቁ ነበር ንስሐ ይገቡ ነበር ሄደ ጭቡ isaanii himachaa Yohaannisitti cubbuu isaanii himachaa dubbachaa sagalee ol kaasanii dubbachaa warri Fariisotaas warri Yihuudootaas gama Yordaanositti cuuphamaa turanii jedha. Kana booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaa gaafa jalqabu cuuphamee jechaadha. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa Maatewos ifama wangeela Maatewos boqonnaa 3 irraa kaasnee gaafa ilaallu Luqaas boqonnaa 3 gaafa ilaallu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni erga cuuphamaniin booda dhufee gaafa harka Yohaannisitti cuuphamu tajaajilli jalqaba. Kitaaba qulqulluudhaan gaabbiin maal fakkaata eessatti lallabame kan jedhu gaafa ilaallu jalqaba irratti gooftaan keenyas wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irratti nishaa gubu gaabbii galaa jedhee barnoota abboota gurguddoota duraa barnoota raajota gurguddootaaf xixiqqoota duraa barnoota tajaajila jalqabaa kakuu haaraatiif xumura kakuu moofaa kan ta'e tajaajila qulqullaa Yohaannis cuuphaa sana irra deebi'eetu gaabbii galaa jedhaa ture jedha. Akkuma kana hojii duuka bootaa boqonnaa
19 lakkoofsa 18 gaafa dhannee bannee ilaallu bara duuko bootattis qulqullaa'anii Phexros faan lallabni isaanii jalqabaa nissaa gabu gaabbii galaa kan jedhu ture. Kanaaf gabaabinaan gaabbiin kitaaba qulqulluudhaan deeggaramaadha lallabamaa ture. Gabaabinaan har'aaf kanaan deebii kanaan yoo ilaalle nu ga'a kan jedhutti amana. Eshi guddaa galatoomaa barsiisaa keenya egaa dhugumatti waa'ee gaabbii irratti hubannoo guddaa nuu kennaa jirtu. Egaa hordoftoonni chaanaalii keenyaa sabiskiraayibii fi sheerii gochuun dagatinaa waliif dabarsaa. Warreen gaaffii yeroo baay'ee gaafattan gaaffiin keessan deebii bal'aa argata guyyaa har'aa kanatti ilaaluu dandeessu jechaadha. Egaa jalqaba irratti maalummaa gaabbii nuu ibsaniiru. Inni itti aanu immoo gaabbii kitaaba qulqulluutiin yookiin immoo ija kitaaba qulqulluutiin abbooliin keenya turan akkamitti barsiisaa akka turan akkamitti gaabbii galchaa akka turan isaan keessaa immoo qulqullicha Yohaannis Cuuphaa Phexros fa'aa kaastanii haala jiru nu ibsanii jirtu jechaadha. Inni biraan inni sadaffaan egaa guyyaa har'aa kana gaaffii muraasa qabannee jirra. Inni sadaffaan immoo gaabbii yeroo kam galla yoom galla kan jedhu irratti immoo mee namoonni kana beekna laata? Yoomi gaabbii himachuu kan qabnu waqtii qabamoo yeroo qabamoo hin qabu kan jedhus immoo abbaan keenya kana bal'isanii nutti himu jechaadha. Gaabbiin yoom akka galamuu fi yeroo kam akka galamu maaliifis akka galamu asirratti bal'istanii barsiisaa keenya nuu himtu jechaadha. Tole gaaffii bareedaadha. Namni dhalli namaa gaabbii galuu kan qabu yoom kan jedhu gaafa kaasnee ilaallu jalqaba namni gaabbii galuudhaaf wantoota itti amanuu qabu tu jiru. Deebii kana kan dursan gaaffiin jalqaba ka'uu qaba kan jedhu itti amanuu qabnu. Inni jalqabaan tarkaanfiin tokko jira. Jalqaba dhalli namaa an cubbamaadha kan jedhu itti amanuu qaba. Ani cubbamaadha kan jedhutti amanuu qaba. Cubbamaa keessaayyuu የኃጢአተኞች ዋነኛ እኔ ነኝ ብሎ ከማመን ይነሳል። gaabbii galuudhaaf sirna yookaan immoo tajaajila gaabbiitti amanuudhaaf gara gaabbiitti dhufuudhaaf gaabbii galuudhaan dura yookiin qalbii jijjiirrachuutti dhufuudhaan dura ani cubbamaadha, ani balleesseera, ani waaqayyo irraa galagaleera, ani waaqayyo wajjin walloleera jedhee mata duree kanatti amanuu qaba namni. Kanaafidha qulqullaa'aan Yohaannis ergaa isaa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraa kaasnee yoo ilaallu qulqullaa'aan Yohaannis ani cubbuun qabu kan jedhu mataa isaa gowwoomsaa of sossobaha. Inni ilma waaqayyoottis hin amanne jedha. Kanaaf namni kan gaabbii galuudhaaf jalqaba ejjennoo kana qabaachuu qaba. Qulqullaa'aan Phaawulosis ergaa isaa duraa mucaa isaa Ximootiyoosiif erge boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti cubbamoota keessaa adda dureen cubbamootaa yookiin adda dureen cubbamaa ana jedhee of amansiisa. Jecha kanatti amanuu qabna. Kanaaf gaabbii galuu keenya dura namni an cubbamaadha. Kanaaf cubbuu kanarraa miiccachuutu na barbaachisa. Asirratti hubachuu kan qabnu foon keenyaaf fakkeenyaaf guyyaa keessaa shaaworii qaama keenya guutuus haa ta'u, qaama keenya muraasa harka keenyas haa ta'u, miilla keenyas haa ta'u, akkaataa dalaga dalanneen yookiin hojii keessa oolleen namni dhiqannaa ni dhiqanna. Dhiqannaa foonii ni dhiqanna. Akkuma kana gaabbiin lubbuudhaaf shaaworiidha yookaan dhiqannaa qaamaati. Dhiqannaa qaama lubbuuti gaabbiin. Kanaaf namni gaabbii galuu an cubbamaadha. Shaaworiin kun yookiin immoo dhiqannaan afuuraa kun na barbaachisa jedhee amanuu qaba. Kanaaf namni yeroo kamiyyuu gaabbiin isaa barbaachisa. Dhala namaatiif gaabbiin isaa barbaachisa. Akkasumatti eenyuyyuu jechuudha. Eenyuyyuu mana kiristaanaa keessatti sadarkaa garaa garaarra jiru geggeessaas haa ta'u, hoogganaas haa ta'u, geggeeffamaas haa ta'u, tajaajilaas haa ta'u, tajaajilamaaf haa ta'u, kiristaanota qofaaf osoo hin taane warra amananiifis gaabbiin barbaachisaadha. Kanaaf mata duree kanatti amanuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan cubbuu dhiisuuf jechaadha. Cubbuurraa fagaachuuf, cubbuu dhiisuudhaaf tarkaanfii yookiin ejjennoo kana murteeffachuudha. Cubbuu dhiisuudhaaf immoo inni jalqabaa fedha gaabbii qabaachuudha. Gaabbii qabu dhiibbaan qaama kamii, dhiibbaan nama kamii,
Dhiibbaan humna kamii osoo hin jiraatin tajaajilli wangeelaa, lallabni wangeelaa nuuf godhamu, waamichi wangeelaa nuuf godhamu akkuma jirutti ta'ee fedhii kana qabaachuu qabna. Kana boodaadha namni gaabbii gangaluuf dhiyaatudha. Egaa kanaaf yeroo kana namni bara baraan gaabbiirraa jireenya sirna gaabbiirraa adda ba'uu hin qabu. Keessumaa yoom gaabbii galuu qaba kan jedhamu erga mata duree kanatti argame amanee cubbamaa ta'uu isaatti erga amanee kana booda namni Waaqayyoon ganeera, Waaqayyoon gaddisiiseera jedhee ergatti amaneen booda gaabbii gala. Gaabbii gala. Gaabbiin akka dhuunfaatti kan erga fakkaatee gaabbiin waliigalaas jira. Gaabbiin imimmaan mararootiin, tsoomiidhaan yookiin immoo laguudhaan, sagadaan Waaqayyoo biyyi gaafa dheekkamamu, namni gaafa dhukkubsatu, namni Waaqayyoo biraa kadhatee deebii gaafa dhabu gaabbii ni gala namni. Maaliif balleessaan ta'e cubbuun ta'e ana bira jira jedhee gaabbii gala. Kanaafidha macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 20 keessumaa boqonnaa tokkos yoo ilaalle akkuma kana raajii Daani'eel ifama raajii Isaayyaas boqonnaa 38 lakkoofsa jalqabaarraa kaasnee gaafa ilaallu mootichi Hisqiyaas namoota gaabbii galaniif. Gaabbii namoota galan gaafa jennu Waaqayyo wajjin wal loleera balleessaa balleesseera jennee namni gaafa dhukkubsatu gaabbii gala. Maaliif dhukkubni kun tarii seera Waaqayyo cabsineerra. Dhukkubni karaa sadii namatti dhufa. Inni jalqabaan Waaqayyo wajjin wal loleef Waaqayyo abbaan ilma isaa akka adabatu adaba gabaabaa alangaa yookaan immoo qaccee gabaabaadhaan nama rukutuu danda'a. Akka nu deebinuuf badii sanarraa gara isaatti akka deebinuuf. Kanaaf Hisqiyaas Waaqayyo wajjin waan wal loleef Isaayyaas itti ergamee Timootaan leenjii beewwotaatti nu reebinna beetiin astakaakil. Ni duuta malee hin jiraattuuti mana kee jiraadhutti jedhee gaafa itti himu Hisqiyaas yerooma sana siree isaarraa yookaan teessuma kabajaa isaarraa lafa ka'ee gara ba'a biiftuutti gara girgiddaa mana isaatti gara keenya mana isaatti galagalee kufee imimmaanii fi gaddaan Waaqayyotti gaafa boo'u yoo ilaalle akka kitaaba qulqulluutti maayikiroo sekendii daqiiqaallee ilaanneef Isaayyaas lallaba kana lallabee fi walakkeessa magaalaa Yerusaalem osoo hin gahin Waaqayyo Hisqiyaasitti araaramee jedha. Itti araaramu qofa osoo hin taane du'uuf kan ture Hisqiyaasiif umurii isaa irratti waggaa 15 dabalameef jedha. Kanarraa kan barannu namni gaabbii galuu kan qabu yeroo dhukkubsate. Yeroo foon isaattis lubbuu isaatti badame jiru murtiin irratti murtaa'u miindaan dhukkuba kootii eessaa dhufe kun maaliif naa kaffalame gaafa jennu Waaqa wajjin wal lolleerra jedhamee kanatti amaneetu gaabbii gala. Inni kan biraan jalqaba kaasee akkuma ture lallaba gaabbii raajotaa keessatti uummanni Nanawwee gaabbii akka galaniif gara Waaqayyootti akka deebi'aniif Waaqayyoo irraa gara waan galaniif Waaqayyootti waan balleessaniif Waaqayyoon waan lolaniif Yoonaas dhaqee uummata Nanawwee akka lallabuuf biyyi Waaqayyo wajjin wal lolte Waaqayyo akka itti araaramuuf Waaqayyo gara sanatti akka deebi'uuf dhukkubni yeroo biyyatti ergamu waraanni biyya irratti gaafa ka'u nagaan gaafa dhibu namni uummanni Waaqayyo wajjin wal loleera jechaadha. Uummanni Nanawwee Waaqayyo wajjin waan lolaniif gaabbiin isaan lallabamanii kana booda Yoonaas diduyyee yeroo biraa deebi'ee gaafa dhaqee Yoonaas isaaniin lallabu gaabbii akka isaan galaniif gaafa isaan akeekkachiisu gaafa waamicha gaabbii isaaniif dabarsu Waaqayyo uummata sanatti araaramee jedha. Kanaaf gaabbiin akka dhuunfaatti akka biyyaatti akka waldaatti yookiin akka gamtaattis ni barbaachisa. Kanaaf gaabbiin gabaabinaan yeroo kanadha. Inni kan biraan kiristaanonni adeemsisanii yookiin imalli isaanii kararra. Jireenyi kiristaanotaa akka imaltuuti yookiin nama daandiirra adeemuti jechaadha. Hagaraachin basamaana biyyi keenya biyyarra waaqarra qulqullaan Phaawulos akka jedhee namni kiristaanni biyyi isaa lafa miti. Addunyaa kanarra miti, dachee kanarra miti. Kanaaf yeroo hundumaa kiristaanonni osoo nagaadhaan jiraatanii, osoo nagaadhaan daldalatanii, otoo qotanii, otoo hojjetanii, otoo nyaatanii dhuganii, osoo nagaatti jiraatanii iyyuu kiristaanonni jireenya gaabbiirraa adda ba'uu qabanii gaabbiidhaan jiraachuu qabu kan jedhudha. Gabaabinaan deebii kana laanna. Guddaa galatoomaa barsiisaa keenya egaa asirratti gaabbiin yoom galama yaada jedhu irratti yaada bal'aadha akkasin kaastanii yaa'u egaa akkuma beekamu qurxummiin galana keessaa baatee jiraachuu hin dandeessu. Jireenyi ishee bishaan sana waan ta'eedhaaf kiristaanis immoo tokkoffaan yeroo namni dhibamullee namni dhibamu gaafa jedhamu dhibee foonii qofaan laallu Waaqayyoon gaddisiisuun karaa Waaqayyoo irraa fagaachuu fi
hojiiwwan garaagaraa gaafa raawwatan gaabbiin dirqama barbaachisaa yoom galla kan jedhuudhaaf yerooma cubbuu hojjenne kan jedhu isinis ibsa kan ulaattanii yeroo keessi keenya egaa sammuun namaa yeelliin adaanyaa kan jedhamu ni jira. Sammuun namaatiif abbaa seeraa yookiin immoo abukaattoodha. Sammuu namaa waan namni raawwate yeroo hundumaa nama gaafata waan ta'eedhaaf keessa ofii ni beeka badii raawwachuudhaan keessa ofii hojii gaarii hin taane raawwachuudhaan keessa ofii waan namatti himuudhaaf yeroo kana yeroo kamillee yeroo cubbuu hojjennetti yeroo keessi keenya nagaan argannetti yeroo waaqayyo irraa fagaannetti yeroo amantaadhaan laafnetti yeroo dhibeen baay'atu qorumsi baay'atutti gaabbii galuun dirqama keenya akka ta'u kan isin nutti himtanii. Inni itti aanu immoo inni arfaffaanii keessumaa manni kiristaanaa soomiiwwan labsii torbanii qabdi. Egaa umuriinsaa soomuu kan qabu kiristaanni kamillee waggaa 7 eegalee labsiidhaan sooma. Keessumaati qulqullichi Iyu'eel raajii Iyu'eel boqonnaa 1:12 fi boqonnaa 2:14 gubbaa irratti Tsiyoonitiin faagoo afuufaa sooma koos labsaa jedha. Manni kiristaanaa waqtii soomii fakkeenyaatiif yeroo ammaa kana soomni keessa jirru sooma tsiggeedha, sooma eeyyamaa yoo ta'u iyyuu kanatti aansee immoo soomni gannaanii dhufa jechaadha. Kanaa wal qabatee manni kiristaanaa yeroo soomni ga'u mana kiristaanaatti labsiin macaafa qulqulluu bu'uureffachuudhaan kiristaanota ni himama jechaadha. Yeroo kana garuu yeroo sooma labsii soomnutti sooma dhuunfaa keenya yookiin immoo dhuunfaadhaan gaabbii fudhannee soomuun hin danda'ama yaada jiru. Namoonni baay'een hin danda'amas kan jedhan jiru, hin danda'amus kan jedhan jiru. Namoonni ilaalcha garaagaraa qabu waan ta'eedhaaf asirrattis yaada wal fakkaataa fi akka seeraa fi heera mana amantaa keenyaatti asirratti ibsa bal'aa akka nuuf kennitan nan barbaada. Kallattumaan gara isaatti deemna jechaadha. Gaaffii gaariidha. Akkuma amma kaastani laguu gosa lamatu jira. Laguu labsiitiif laguu dhuunfaa yookaan immoo namoonni fedha isaaniitiin ofirratti murteessanii yookiin immoo barsiisonni yookiin abbootiin gaabbii isaanii isaan irratti muranii madaallii balleessaa yookaan cubbuu isaaniitiin kan itti muranidha. Kanaaf namoonni yeroo sooma yookiin immoo laguu labsii keessa gaabbii dhuunfaa isaanii yookiin immoo adaba dhuunfaa isaanii raawwachuu qabu kan jedhu kana kaasnee gaafa ilaallu manni kiristaanaa keenya seera qabdi. Seerri isheen ittiin bultu inni guddaan fitaa nagastii yookaan immoo haqa mootoleen ka'anii. Inni biraan qaala awwaadii yookiin immoo sagalee labsii, dubbii labsii. Inni kan biraan sirna mana kiristaanaa, seerri mana kiristaanaa addatti tumamee jira. Gaafa seera haasofnu isaan kana giddu galeessa godhanneeti qajeelfamni guddichi kitaaba qulqulluu gaafa ta'u iyyuu. Kanaaf kanarratti hin danda'amus hin danda'amas jechuun hin danda'ama. Asirratti hin danda'amas hin danda'amus jechuun hin danda'ama. Inni guddaan garuu jala sararamee kan godhamu qabu ni danda'ama, hin danda'amudha. Hin danda'amu. Akkamitti hin danda'amu? Amma sooma guddicha keessa kan kadhannu waa'ee biyyaati. Gamtaadhaan kadhachaa jirra. Sooma yookiin immoo laguu haadha keenyaa keessatti laguu torbanuu keessatti waa'ee biyyaati yookiin immoo gamtaa tokkummaatiin kadhanna. Kadhannaa gamtaatti kadhanna. Tajaajila gamtaatu godhanna. Kanaaf walumaa gala kana keessatti waa'ee dhuunfaan hin barbaachisan kan jedhu mata duree guddaan waa'ee biyyaati yookiin immoo kan gamtaati. Kanaaf hin danda'amudha. Haa ta'u malee kiristaanonni yeroo baay'ee kiristaanonni sadarkaa garaagaraa qabu akkaataa fayyadama gaabbiitiin. Fayyadama laguutiin laguun gaafa namaaf kennamu dhukkubsataan in lagatu. Dhukkubsataa gaafa jennu namni seerri mana kiristaanaa keenya isaaniif ayyamte deessuun fakkeenyaaf namoonni humna hin qabne umuriidhaan deeman maaliif laguun kaayyoon sagadaa kaayyoon tajaajila humna keenya dadhabsiisuuf nu laatamu fakkeenyaaf laguudhaaf saganni humni keenya miirri keenya gara cubbuu gara ejjaatti gara seera waaqoo cabsutti waan nu kakaasuuf isaan sana namni yoo biddeen nyaateedha yoo quufeedha kan inni hamaa yaadu hin beeleetaa nu godhu hamaa yaadu. Kanaaf laguun beela'uudha foon dadhabsiisu jechuudha. Saganni mogolee yookiin immoo humna keenya dadhabsiisu jechuudha. Kanaaf yeroo kana keessa yeroo laguu kana keessa namoonni humna hin qabne lamaansaa fayyadamuu danda'u. Namoonni humna qabnu garuu namoonni yeroo kan biraa fudhannee sagaduun nuuf danda'amu.
Soomuu nuuf danda'amu adaba dhuunfaa keenya yookaan immoo laguu dhuunfaa keenya kan abbootiin gaabbiin keenya nuuf laatan yookiin fedha keenyaan adaba ofirratti murteessine kan nuuf ta'uu qabu akka seera mana kiristaanaa keenyattis yeroo laguu labsii yookiin immoo sooma labsiitiin ala yoo ta'e gaarummaa qaba. Haa ta'u garuu sooma labsiis yookiin immoo laguu labsiis kan tajaajilu biyyaaf kan kadhannu gamtaadhaaf kan tajaajilu dhuunfaa keenyaan qulqulloota otoo taanee keessi keenya qulqulluu erga ta'e waan ta'eef tokkoon keenya qannoonaa dhuunfaa keenyaa raawwannee of qulqulleessinee biyyaaf kadhanna waan ta'eef guddaansaa hin danda'amudha. Achi keessattis ni danda'ama. Akka seera mana kiristaanaa keenyaatti garuu hin danda'amu. Eshi guddaa galatoomaa barsiisaa keenya. Egaa sooma labsii jechuun nama hundumaadha soomuu kan qabu tokkummaadhaan kan soomamu akkuma qulqullichi Iyyu'eel dubbate tsiyoonitiin faagoo afuufaa sooma koos labsaa jechuun isaa nama tokko nama dhuunfaa kan laallatu miti kan gamtaadhaan soomamu waan ta'eedhaaf inni kun immoo waa'ee badii ofiidhaaf soomota kanarraati bilisa kan ta'e qofaatti fudhatanii soomuu wayya malee yeroo sooma labsii sooma dhuunfaa fudhachuun hin danda'amu yaada jedhu nuuf kennitanii jirtu guddaa galatooma. Inni biraan amma waa'ee gaabbii haasa'aa jirra. Gaabbiin yoom galama akkamitti galama hiikkaan gaabbii maalidha sooma yeroo labsii dhuunfaadhaan soomuu gaabbii galuu ni danda'ama kan jedhu kaasne jirra. Haa ta'u iyyuu malee immoo waa'ee gaabbii irratti wanti ka'uu malu qabu keessaati keessumaa namni tokko gaabbii kan galu mana amantaa deeme. Namni tokko kan gaabbii galu gara abboolii lubootaa deemeetu malee ofiin gaabbiin galu. Namoonni tokko tokko immoo kallattumaan gara waaqayyootti yoo kadhanne waaqayyoon nuuf dhaga'a kan jedhanis ni jiru. Isa kana mee akkamidha abbaa gaabbii qabachuun? Ajajni abbaa gaabbii kun immoo eenyudha kan ajaje? Abbooliin keenya abbaa gaabbii akka nuu ta'aniif yookiin immoo nisa abbaati kan jennu kun isa kana kitaaba qulqulluutiin wal qabsiisne mee abbaan keenya egaa asirratti nam tokko gaabbii galuudhaaf barumsa gaabbii barachuudhaaf abbaan gaabbii isa barbaachisa. Hundumayyuu immoo kan dursu maalummaa gaabbii fi abbaa gaabbii yoo qabanne gaabbii kan galu waan ta'eedhaaf mee asirratti egaa barsiisaan keenya barsiisaa luba faarfataa luba Girmaa Immaanaa faarfataadhas kitaabolee garaagaraas barreessaniiru sirna qulqulleessaa qiddaasii afaan Oromoofaas Amaariffaanis Gi'iizinis kan tajaajilanidha. Mee as keessaatii faaruuwwan naxalaawwan hedduu bara kana keessa gadhiisan ni jiru. Faaruu sana keessaati karaa chaanaalii koos kan darbe ni jira. Dhumarra liinkii isaa isiniin kaa'a. Inni biraan immoo akkuma beektan yeroo ammaa kana baay'uliin keessan gaabbii gallaa abbaa gaabbii isin qabanna jettanii baay'ee isin rakkisaadha kan jirtanii. Ani immoo humni koo egaa nam tokkollee amma danda'u qabachuudha kan qabu asumaanis imaanaa kanas maaliif qofaa kootti faayidaan fayyadames miidhaan miidhame isaanis argu waan qabaniidhaaf gara fuulduraatti tokkummaadhaan akkamitti tajaajila gaabbii kanas bal'isna kan jedhu irratti bal'inaa deebii bal'aa nu laatu. Mee asirratti akkamitti abbaan gaabbii qabatama? Waa'ee gaabbii haasa'uun durayyuu abbaan gaabbii barbaachisaadha waan ta'eef kan nama gorsu karaatti kan adeemsisu isa waan ta'eedhaaf mee akkamitti abbaan gaabbii qabatama? Akkamitti argachuu dandeenya luboota? Maaltu barbaachisa abbaa gaabbii qabachuuf kan jedhu mee asirratti? Namatti tola. Gaaffii jireenyaan gaafatameedha. Dhumarrattis akka imaanaatti kan ulfaatu natti dhufeera. Waa'ee isaa kanaa ilaalchine gaabbiin akkamitti galama? Eenyutti galama? Kan jedhudha. Akkamitti abbaan gaabbii qabatama? Kan jedhudha waan ta'eef ani asirratti ifa akka ta'uuf tarii yeroo baay'ee namoonni gaaffiitti ta'u jiraata. Inni biraan gaafatamtanii otoo beektanii deebii kan itti laattan tarii miidiyaa kana kan hordofaa jirtan kan deebii dhaban jiraachuu danda'u waan ta'eef asirratti ani dursa gaabbiin kan galamu karaa lamaani. Sirna kana akka sirriitti hubattaniif tarii kitaaba afaan Amaariffaan barreeffame barnoota gaabbii dhiifama barnoota gaabbii kan jedhamu Diyaaqoon Akaala Waldi Tasammaatiin kan barreeffame gara Oromiffaatti fidaa jirra. Eeyyama Sillaasee yoo ta'e Ingiliffaa gara Amaariffaatti dhufe amma immoo Amaariffaa yookiin afaan Giizirraa gara Oromiffaatti fidaa jirra. Matsaafii sun eeyyama Waaqayyoo yoo ta'e yeroo xumuramutti harka keessan akka ga'u ni goona. Boqonnaa yookaan immoo kutaa 7 qaba. Sana akka dubbistanii barbaada. Sirriitti waa'ee gaabbii yookiin immoo gaaffilee na gaafataman naannoo gaabbiitti hubannoo jiru argachuudhaaf akka sana dubbistanii barbaada. Egaa gara gaaffii keenyaatti gaafa dhufnu